guyyaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota miidiyaa SAP akkam jirtu nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Odeessaalee biyya keessaa fi biyya alaa qindeeffannee isin biraan ga'uuf dhufnee jirraan hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Qormaata ga'umsa hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinneef kennamu ilaalchiseef bulchiinsi magaalichaa ibsaa akka laatu paartiin Zeemaa gaafate. Paartichi ibsa kaleessa baaseen barbaachisummaa qormaataa irratti akka amanu eeruun haa ta'u malee waajjira tokko keessaa baay'inni daayirektarootaa fi hooggantoota saba tokko irraa kan ta'an parsantii 40 akka hin caalle godhamuun dandeettii fi ga'umsa barnootaa fi muuxannoo irraa maddu xiqqeessee akka hin ilaalle of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jedhe. Haleellaa wiixata darbee godina Horroo Guduruu Wallagga Ganda Baaroo jedhamu keessaa waldaa Muluu Wangeel irratti raawwatameen lubbuu namootaa galaafate hordofee waraanni cimaan hidhattoota waboo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduu gaggeeffamaa jiru itti fufuu jiraattonni FAP dubbise himan. Haleellaa tibbana kana magaalaa Finfinnee keessatti hojii gaggeessaa baankii misooma Afrikaa damee Itoophiyaa Dr. Abdul Kamaraa dabalatee hojjettoota baankichaa 2 irratti raawwate ilaalchisee qaamolee haleellaa kana raawwatan irratti gaafatamummaan akka mirkanaa'u mootummaan Ameerikaa gaafate. Oduu xumuraatiin Itoophiyaan akkaataa kaffaltii boondii doolaara miliyoona 1 gabaa idil-addunyaa irratti gurgurte ilaalchisee marii liqeessitoota ishii waliin taasistee walii galtee malee xumuramuu hordofee tarree biyyoota liqii kaffaluu hin dandeenye akka galtee miidiyaan idil-addunyaa Bloomberg gabaasee jira. Oduun gaggabaaboon hadhaaf qabannee kana fakkaataa namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa.